gaasolan hin du'e gaasan natti dhufuu dandeessa. Yoon ajjeese yoon hojirroo ishee jechuudha. Kanarraan kana fi afaanuma jechuma afaan namaa fuutanii akka ani koduu eeranse ganama gaafa tiktaakii galu hundumtuu suuraa kaatee asii waan meeqa namtichi kun immoo Ummata keenya gareedha viidiyoo yeroo darbe tokko yaadattu yoo ta'e jechoota Nasriin haasee jira garuu kan inni jechi tokko baay'ee dubbii kan kaase hidiitii ta'e yoo yaadattu ta'e dhugaa masaa dubbanni dhugaa haasofna inni hidiitii ta'e sun baay'ee bareedee dubbii godha si galee garuu haasaa baay'ee keessatti immoo wanta sana isuma taasise Nasraan olee taasise garuu amma keenyaaf ajjeesuu jedhamu kana namoonni as jalaatii hidiitii goggodhatanii waan taane godhu beektu waan kanaaf natti hin tolu baay'ee waa'ee kanaa keessa ollee jarri yoo isaan baxabbataa oolan nuunis duukaa baxabbatuun gaarii miti. Walitti fidanii waan hin taane. Amma maalidha Caali wanti namni nu banne asirratti namni kun jedhe miti namuma Wallaggaa haa ta'u mucaan kun mucaa Jimmaati namni tokko personaalii utuma mucaa Wallaggaa ta'e utuma jedhe ummanni Wallaggaa dhumuu qaba ummata Wallaggaatti gadi yaa'u isaan miidiyaa irra ta'anii amma utuu namni Arsii tokko marroon utuu du'e fakkeenya marroon haadhu way Baqqalaa Garbaa haadhu ajjeesan ummatatu bayeetu ummata Arsiitti yaa akkasitti yaadama wanta akkasiin miidiyaa irratti haasa'amu kuni sirriidhaa'oo ummata Wallaggaa bakka buufate mucaa kana moo marroo bakka buufate moo adda bilisummaa Oromoo bakka buufate moo maaltu nu dhibee nuuni nutoo Jawaari gaafanni namarsaa marfameen jira hedhu buraayyuu jirra dhukkee irraa kaasnee halkan guutuutu rimni jatti nu nufiin lubbuu keenya tokkitti Jawaari laanne mana Jawaaritti naannone bulle buraayyuuti sinootiraakiidhaan yaanee deemnee achi bulle sinti dhufee achi bulee gaafa sana sinti lubbuu Jawaar hoshee gaafa sana maaliif waan hin taane haasotu maaliif waan Oromoo adda qoodu asirratti fiddanii ajandaa gootu guyyuma guyyaan waan haasoftanii hoo beektanii namni tokko personaalii ani balleessuu danda'a. Ani yoon balleesse ummata Wallaggaa bakka hin bu'an anarraa dhukkee kaasta malee biyya kootti bakka nani dhaladhee dhimmatti tuqtuuf hin qabdu. Mucaa amma waa'ee Jimmaa mucaa Jimmaati miti mucaan Jawaar arrabsa. Ummata Jimmaatu kun dhorkaadha. Ummanni Jimmaa nagaadha bara. Mucaa kana ammoo nuu dubbadhu dhiisi achitti dhalachuu isaayyuu namni hin beekne meeqatu jira. Si gala kanaafiyyuu waan akkasii dhiisaa adaraa dhiisaa. Nama meeqa as jala jirtu amma hundi keessaniyyuu eenyu culullee ati minaaminiin inni suuraan irratti waraabdu as jala jirta dhaggeeffadhu dhiiraati dhiira maan baateeree ofii kee bargarii sana nyaachuu dhiistee fooloowersii qabda fooloowara kee kana amansiistee warra si hordofani kana amansiistee lagalixxee maamarroo kanan fiddu maamarroo kanan ajjeeftu inde akka afaaniin pipipipipipeedhani fiishkaa afuufani miti bara. Ummata mootummaan dadhabe ummata dirooniin dadhabe adii miidiyaa kanarra teessee bakka inni kana duran dubbanne amma inni tokko har'a dhiiseera ta'innaa arraba dhiiseera ta'innaa yoo jettee waanuma xinnoo tokko fudhatee dhufe inni namnichi jedhe kuni mucaa Wallaggaati eeyyee mucaa Wallaggaa yoo ta'e ummata Wallaggaa bakka bu'ee dubbate ummata Wallaggaadha mucaan kun ummata Wallaggaa nutti erge waan jedhamu sammuu waaqannuu laatee bara sammuu keenyatti hoo yaadne maa rakkina qaba inde mucaan Arsii tokko amma Nasriin amma ummata Wallaggaa maaloo jedhemi nuti ummata Arsiitti hin duulle kana beeka nuti kan nuti duulle mucaa irratti duulle mucaa bakka hin dumtu aariisaa maatiisaa aga maatiisaa tuquutti maatiisaa irra duule ummanni malee inni TikTok irra jiru kuni malee ummanni waa'ee mucaan kun akka Wallaggaa arrabse akka inni Wallaggaa akkana jedhee xinneesse namni beeku tokko hin jiru bara namni beeku hin jiru bara kanaafiyyuu warra as jala obbolaan isaanii obbolaan marculullee fa'aa warra as jala jirtan innis jira warra as jala jirtan dhiisaa waan akkasii waan fiddan hin qabdan dhiisaa Jawaaris tokko marroonis tokko ilma Oromooti goota Oromooti namni tokko nu jalaa dhibamee ummata Oromoo miidha si gala Jawaarin nan ajjeesa dhedheqee ajjeesa amma kun Jawaar gaardii meeqa qabaaba sekuriitii meeqa qabaaba afaaniin haasa'eef asirratti waan hin taane haasa'u maaltu barbaachisa. Daa'imman deeggaru. Ummata Wallaggaa kanarraa adaraa dhiisaanii. Ta'u akkasiin jedhama. Nuti humna isaa dhabne malee koo isinii cituu dandeenya. Biyya of danda'e bara. Uummanni Wallaggaa buna isaatiin, bishaan isaatiin, warqii isaatiin jiraachuu danda'a. Namni bara dhiisa kasal dingaa isaatiin fataa zanaa hidhee jiraachuu danda'a bara uummanni Wallaggaa.
waan biyya dhabne waan goota dhabne wayii isinitti fakkaanna moo maalidha inni isin yeroo hundumaa ilna waan tokko ka'uun isin akka mooyyee keessatti qamadii wayii naqanii inni isin nutumtanii miidiyaa irra teessanii maalidha afaaniin miti yoo immoo adda bilisummaa waraanaa ta'uu barbaaddani waraana ta'aa deemaati laga isa booddee walitti yaa'a warra qawwee qabate fa'a maal hojii uummata keenya nagaa arrabsitu maaliif hirriba nu dhowwitu maaliif ajandaa fiddanii nu nyaattu halkanii guyyaa maal sin goone miti Nde amma ummanni namni amaaraa tokko ummata arsiituu tuqe ani taa'ee ilaala sitti fakkaata. Dhiga kooti obboleessa kootiifa. Akkasitti yaadduusi. Utuu ani tuqame ummanni arsii utuu amaarri anana tuqe ummanni arsii calleedhe waan taa'ee ilaalu sitti fakkaata. Jibba garaa keessaa waliif hin qabnu dhiisaa afaaniin immoo waan hin taane dubbannee haasa'uun kun nuttaa hafuu dhiisaa. Beekamtiin karaa tiiktookii dhufu funyaanii naaba ummatuma kee hin xinneessin ummatuma kee hin qoodin ummatuma kee gargar hin baasin marroonis juwaaris goota oromooti dhume bakka yoo ammoo goota ta'uu barbaadde akka marroo goota ta'uu barbaadde bakkatti dhalatte si wassan dhiira ta'e ofii kee hidhadhuuti ummanni kee si hidhachiisa hidhadhuu laga galiiti yoo barbaadde marroo harkaan qabiiti isa booddee marroo cafaqiiti ofii kee goota ta'eeti jiraadhu isaan ala ummatumarraa gadi bu'a. Ummanni waa tokko bakka waan beekuun qabdu. TikTokii kana namni hin qabne waa'ee miidiyaa kana namni hin beekne ummanni Wallagga miliyoona meeqatti lakkaa'ama. Dhiisaa bakka. Hafu dhiisaa. Ajandaan sin gootanii utuma namni beekamaa tokko namni siyaasaa tokko dubbate haasaa akka barbaaddan. Nama taraa TikTokii taraarraa namni haasa'e jettanii ummata kana harkanii guyyaa mooyyee keessatti humna qabna jettanii cafaqina miidiyaa qabna jettanii cafaqina. Nuti ijoollee baasaa irra kuno ijoollee miidiyaa fayyadamuu danda'an ijoollee difeensi ofirraa dhoobuu danda'anii horachaa jirra bara beekaa meeqa qabna beekaa olii qabna bara dhiisaa tokkummaa manuuf wayyaa dhiisaa haafu adda nuun qoodiinaa ajandaa guyyaan nuun fidiinaa dhiisaa ijoollee Wallaggaarraa adda baasnee nuti gandaan nama tokkoyyuu arrabsuun abadan afaan keenya keessan bitan abadan duunee banna malee namichuma biyyatti dhalatee dhaadatu sana isarraa dhukkee kaasna malee biyya sanatti darbine ummata nagaa sanatti darbine har'as boorus kana bara kana nurraa eegdu akka isaanii fuutanii miidiyaarraa farsuu barbaaddumi hin goonu nuti kan sammuu qabnaa bara ummanni nagaa ummanni manasaa gaafa argate nyaatee gaafa dhabe immoo aga buusaa garaa mar'immaansaa bulu maal gochuu manatti arrabsina maal gochuu manatti geenyaan kanaafiyyuu waan akkasii dhiisaa haafu ijoolleen as jala jirtanii 450 as jala jirtanii yenna namni waan akkasii hojjetu miidiyaa qabda silkii qabdaaf teessee gurra qabdaaf teessee dhaggeeffatta miti diyuutii godhi namicha san ati waan ati hojjette sirrii miti dhiiti dhukkeerraa kaasa nama Wallaggaa haa ta'u nama Arsii haa ta'u nama Jimmaa Shawaa abbaa barbaade haa ta'u dhaggeeffadhu erga dhaggeeffattee namichi arrabsoo kana arrabsee ummata sana bakka bu'uu danda'a ummata sanatti immoo arrabsee dheessa gadhiise ani amma wantuun waan taane asirratti dubbadde ummata Wallaggaa arrabsuu qabdu ummata Wallaggaa bakka bu'aa bakka hin bu'an lafadha ummanni Wallaggaa lafatti hin dhaladhe biyya sanatti hin dhaladhe malee ummanni Wallaggaa dhaqiitii nama naa ajaji nama naa arrabsi nama naa xinneessi nama naa guddisi jedhee kana bakka buufate hin jiru kanaafiyyuu waan akkasii dhiisaa boorus iftaanis amma immoo ajandaa biraatti hin dhuftu guyyaa lama bulu daalaa simmeedhaan asaa I don't know what happened, guys. Ammas gadi bu'eetan ture maaltu akka uumame hin beeku. Teknikii ishee egaa isintu beeka. Wanti hin beekne nama hin beektu jechuun isuma akkasiiti. Garuu inni maalin isiniin jechaa ture isinitti fakkaate ilaali. Haadha koo arrabsite taanaan na dhukkuba waan ta'eefi gaafan gadi bee haadha kee arrabsee hin booyini. Anis nama. Sii galee? Guyyaa hunda haadha koo moonyeetti natti eetumta taanaan guyyaa tokko aareen gadi bee haadha kee dhoqqee keessa buusee mataa ishee irra jedha akka isheen dhoqqeetti gadi seentutti. Gaafa sana hin booyina obsi. Anaafis haadha. Ijoollee Wallaggaa kan akkas gootan. Ani nan arga yeroo baay'ee taa'een ilaala. Isaan jedha malee keessatti hirmaaddee hin beeku. Gaduma yaatanii arrabsitanii. Ijoolleen aariidhaan kaatee gadi baatee yeroo waa dubbattu immoo iyya hin jirre iyyitan, iyya na qaba, na hidhaa iyyitan. Dhiisa. Namni Wallaggaa kun rakkoo baay'ee qaba. Ilaa namatu kaan jiru beekaa.
Maal ammame diina wakkatti ofirraa qolaa irruun argitu Abiyyi beeke Abiyyi dhukkeetti kaasaan jirru amma. Namni Wallaggaa bari gargaarsa tokko malee Wallagga Gujii Booranaa fi Walloon beeke gargaarsa tokko malee waggaa 5 lolaan jiru Abiyyiin. Lolaa jira beekaa. Isin Oromoo gaafa ta'u garuu illollutti hin dubbannu dhiisaa garuu waan biraan jenne beeki. Dhiisaa uummata kana uummanni kun ofiisaa yoo rakkachaa jira dhiisaa. Kan isin kadhachaa irra miti. Otoo kan biraa taatanii isin hin kadhannu beekaa. Nafxanyaan addunyaa guutuutti iyyaan jirtu amma Wallagga akkas nu godheette. Isin islaana uummanni Wallaggaa isin hin kadhatu. Amma garuu dhiisaa uummata kana hin tuqina. Jawaariin nu caalaa jaallattanii. Jawaariif eenyu karoora baasaafaa ture. Profeesar Asaffaa Jaallataa fa'aa jechuudha geessanii hin beektaniisa. Proposaalii isaantu hojjeta beeka. Salamoon Hungaayee fa'aa jechuudha geessanii hin beektanii. Isa duwwaa immoo miti. Marroof Jawaar waliigaltee akkamii akka isaan qaban beektu. Beektu isinitti matee Marroon isinitti matee Jawaar. Jawaar Marroon diina kooti dhaqii Marrootti naa dursiin jedhe. Marroon Jawaar diina kooti dhaqii Jawaaritti naa dursiin jedhe maal goota gargaarsa dhatte. Maal eenyu si kadhatte. Eenyu miyaan isin hin gaafadha. Jawaartu Marroon naa ajjeesuuf jedha dhaqiitii Marroon naa arrabsiin jedhee Jawaar. Moo Marrootu Jawaar naa arrabsuuf deema yookaan naa ajjeesuuf deema dhaqii Jawaariin naa arrabsiin jedhee Marrootu eenyu si argate eenyu si kadhatte. Hariiroo Jawaariif Marroon waliin qaban beektaa? Maal akka isaan mari'atan beektaa? Maal akka isaan lafaa qaban beektaa? Adaraa akkamii akka isaan wal biraa qaban beektaa? Siyaasa beektaa? Dhiisa kabira. Siyaasa beektaa? Saayinsii beektaa? Saayinsii addunyaa, saayinsii siyaasaa beektaa? Miidiyuma argattee Wi-Fi free argattee gadi baatee waan barbaadde haasa'uudha. Nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Bara kana keessa bara sila addunyaan waan meeqa wajjiniin hojjetu ormiyyuu fira wal godhachuuf wal barbaadu keessa uummanni guddaan amma kana ga'u kun uummanni sirna gadaan qaba kanan qaba jedhee waan meeqa himatu kuni dhaloota akka kanaa kana oomishuu isaatti baay'een hin saalfadhan. Dhugaa dubbachuuf jecha dhugaa isuma dhuguma. Isuma dhuguma. Gurbaan amma Jawaar aduu jedhe kuni gurbaan kun aduu jechuun guyyaa 2 dura maalichaa turtan. Wallaggi namni dhumee laftee hafuu qabachaan turreessan. Inni maa waan tokko isinitti hin fakkaanne. Jawaariif Marroon nama tokko. Wallaggi garuu nama miliyoona yoo xinnaate miliyoona 25. Namni miliyoona 25 kun dhumuu qaba. Lafa isaa duwwaatu hafuu qabachaan turreessan. Namni deebisanii kennee jira. Caaliin viidiyoo fideeroo nu dhaggeeffachiisu maaliin jedhe Caalii? Dhiisaan jennaan. Dhiisaan isiniin jedhe yoo yaadattu ta'e. Lafti kun namni dhumee lafti hafuu qaba. Abiyyi guyyaa 2 keessatti drooniin aleellaa jalqabuu qaba. Lafa Wallagga qulqulleessuu qabachaan turreessan guyyaa 2 dura. Sanii galee dhiisaa. In kenninaa fi deebii isiniin jedhee isin dhorkuun koo waan dudduubaa badutu jiraafi tokko. Ergama baadhatanii deeman qabuu fi 2 warri waan kanaan deeman. 3 Oromoon fayyaduu fi Oromoo miidhe malee. Sanii galee ammas wanti nuti isiniin jennu Oromoon rakkoo baay'ee qaba waan keessa jiru. Ergama diinaa qabatanii mata dureen kun bakka inni dhufu beenna bar guyyaa guyyaatti. Bakka inni dhufu beenna. Abu Maayer kan Jawaar aduu jedhe kuni ilma Jimmaati jedhan. Ilma Jimmaa ta'uu, ilma Maaliyaa ta'uu, ilma Booranaa ta'uu I don't care. Anamma bakka inni itti dhalate miti. Garuu waan akkanaa kana jechuu hin qabu dubbachuu hin qabu isa jedhu itti namanan. Waan dubbatamuu hin qabnedha. Lammata mucaan kun eessa jira inni Jawaar? Eessa jira? Itoophiyaa keessaa kan jiru. Ugaandaadha. Ameerikaadha. Awurooppaadha. Chaayinaadha. Eessa jira inni mucaan kun? Eessatti arganii ajjeesu? Kunillee waa akka biraati. Kanaafi
dhiisa isa jedhu dubbachuudhaaf jedheeni warri gaafa tuqamtan iyya nama caaltan immoo gaafa nama tuqtanis akka nama dhukkubu beeka. Nama dhukkubaa beeka. Nan tuqame jettanii warri sa'aatii 24 kana keessatti addunyaa guutuu jettan yeroo guyyaa guutuu halkan guutuu nama 500 nama meeqaan yeroo tokkotti gruupiitti gadi yaatanii nama rabsaa ooltan Oromallee dabalattanii Amaara waammattanii Tigree waammattanii yeroo nama rabsaa ooltanii nama dhukkuba eda wanti kun waan jedhu kan ammoo yaada. Kana yaaduun gaarii. Ammas waan tokko irraa isinii deebi'a. Hariiroo Jawaariif Marroo gidduu jiru hin beektan. Ergaa isaa wal biraa qaban hin beektan. Dhaamsa isaa wal biraa qaban hin beektan. Isaa waan waliin jedhan qabu ta'uu danda'a. Isini garuu gadi baatanii uummata rakkatee jiraatu kana hin burjaajessina. Kanan isiniin jechuu barbaada. Isin ijoolleen warri wal dhaggeeffannu immoo never ever afaan keessan keessaa waan dogoggoraa akka hin baane. Kanan isiniin jechuu barbaada. Koomentii kana ilaaltanii yaada tokkoyyuu hin kennin. Abbaan barbaade waan barbaade haa barreessu. Abbaan barbaade waan barbaade jedhee si arrabsu. Yoonni jecha safuu Oromoo cabsu fayyadamatee bulookii godhaatii nu jalaa yaasa. Kanaan ala garuu waan barbaade waan mirga isaati haasa'uun mirga isaati. Ilaaltanii koomentii ilaaltanii illee deebii namaan kenninaa isiniin jechuu fi warri yaada wal fakkaataa qabnu sheerii gochuu koppii linkii gochuu itti fufaa. Yeroo sadaffaa na buuse wanti kun yeroo sadaffaa na buuse. Diimaa kanatti argaa jiru. Ammoo mallee jechuudha. Amachuu lullee mana banatee waa'ee Wallaggaa haasaa jiran ijoolleen. Look asii dhaggeeffateetu jiru. Tokkummaatu ittiin jennuun amma deeme ammas jala ture mini sola. Lulleen kuni Solas jala ture miti. Yeeyyaas jala ture. Akka jalan kun mana banatee waa'ee Wallaggaa haasaa jiran ijoollee jala ture. Look amma turu asirraa tokkummaa dhiisaa ittiin jennu. Agarte ijoollee ajandaa barbaadu akkasiidha kan miidiyaa kana xureessaa jiru. Namoota akkasii. Amma waan babbalaqamaa ragaa yoona laafaansaa keessaa. Sanumatu immoo ijoolleen keenya warri isa hordofan immoo miira keessa galanii sarchi godhaa warri silkii lama qabdan maqaa isaatiin sarchi godhaa waan hin lamaan jiran. Dhugaa isaa filatee I don't know. Warra jalatti barreessitan dhuguma argitanii dhuftan immoo I don't know. dhiira moo durbaadhaan jirullee? Dhuguman jedhama. Sabaran tini sana moggaafamedha. Sabara filannoo sanaadha. Nun ammas kan jechaa jirru tokkummaa nu wayyaa. Inni qabsaa'u karaa ittiin qabsaa'u beeka. Warri asirraa ganda wal ficcisiistan dhaabbadha. Isin hin jenneef. Inni kaan karaa qabsaa'u itti qabsaa'aa jira. Warri asirraa dhuftanii afaan baltanii ganda namaa arrabsitanii. Abiyyiin jillifachiisuu dadhabee viidiyoon irratti hin hojjetin. Ijoollee ifaajaa jirtu san ifaajaa jaraan balleessina. Ergaan kiyya kana waan biraa immoo dhimma waa'ee Jawaar sagalee malaggeeffannaa achi oolfata.